Ashama hordoftoota chaanaalii Yooniyoo koo akkam jirtan fayyaa keessanii. Ani waaqaaf galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratame viidiyoo tokkoon deebi'ee dhufee jira. Warri yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa dhuftan Yoonaas jedhama. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Sana malee viidiyoo keenya laayikii tuquudhaan, sheerii gochuudhaan yaada fi qeeqaa yoo qabaattan immoo koomentii jedhamu kaa'uudhaan hanga xumuraatti faana ta'aa jechuun barbaada. Egaa yaada har'aatti gaafan darbu hordoftoota chaanaalii kootii keessaa jechaadha. Namni tokko osoo seenaa koo hordoftoota keetiif qooddee shamarran baay'een yookaan keessattuu immoo shamarran biyya alaa jiran seenaa kanarraa waan guddaa baratu jedhanii to'i keessan naa erganii jiran jechaadha sagalee isaanii. Kanaafiyyuu namoonni baay'een seenaa kanarraa waan baratu jedheetan abdadha. Akkuma beekamu komiiwwan garaagaraa gara jaalalaatiin jaalalaa fi qarshii kana wal bira qabamee jechaadha. Namoonni baay'een komatanii jechaadha keessattuu shamarranii biyya alaa ta'anii qarshiiwwan garaagaraa gara biyya keessatti gaafa erganiif namni sun immoo wanta yaadamisanii osoo oolchiin qarshii akkasumatti balleesse gaafa ishiin galtutti harka qullaatti gaafa hafuu kana mul'ata jechaadha. Kun immoo kan sirriitti nama gaddisiisu jechaadha. Seenaan har'aa kuni abbaa manaa ta'anii abbaa manaatii fi haadha manaa waliif ta'anii seenaa badaas ta'ee gaarii wajjin dabarsaa turanii ilma wajjin horatanii seenaa akkanaa keessa darbanii too jechaadha. Carraa hojiitiif yookaan immoo jireenya isaanii ishee jijjiirrachuudhaaf jecha gara ala biyya Arabaa deemte achitti immoo egaa achi deemte qarshiiwwan garaagaraa ergite asitti akka ishee yaaddisanitti hin taanee fi abbaa manaa ishee akkasitti hin gooneef jechaadha wanta ishee yaaddisanii fi kanaafiyyuu amma immoo wanta ishiin irra jirtu baay'ee kan nama jibbisiisudha. Abdii kutannaa keessa jirti jechaadha gara jaalalli isheetiin yookaan gara abbaa manaa isheetiin jechaadha. Hundi hordoftoonni chaanaalii kootii gorsa obboleettii teenyaaf jechaadha. Wanta gochuu qabdu gara fuulduraatti maal gochuu akka qabdu ergaa ishee yookaan sagalee ishiin nuuf keeche booda koomentii jalatti hundi keessaniyyuu nu barreessatu haala jajjabeessuu ni qabnu haala akkamitti yookaan abbaa manaa ishee wajjin akkamitti fufuu akka qabdu yookaan immoo jaalala san dhaabdee yookaan walitti dhufeenya san dhaabdee murtee ishee murteessuu qabdu wanta qabdan yaada jechaadha. Hundi keessaniyyuu koomentii jalanaa kaa'aa jechuun barbaada hordoftoonni chaanaalii kanaa. Egaa turtii gaarii isiniif haa ta'u sagalee ishiin nuuf ergiteettiin darba turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hayyoonii akkam jirta fayyaa keetii nagumaa akkam jirta jiruun bakka jirtutti nageenya kiyya waaqayyo sinaa ga'u inni ani nagaa na biraa isin jedha. Na waa'ee koo wanta tokko himachuu barbaade Yoonii waa'ee mataa kootii jechaadha. Shamarran anuma waliinuu shamarran biyya Arabaa jaalallee ofiitiif kan Facebook irraa baatee yookaan immoo kan online wal baran qarshiin jalaa nyaatee akkana na godhee jettee tufitti aaraa jirti. Ana garuu abbaa warraa kootitu humna kootitti jiruu kootitti taphachee na aarsaa jira. Ammaaf garuu wanta irraa ka'ee akkan irraa ka'ee wanna irraa jalqaba irraa ka'ee akkan dubbadhu sin beeku baay'ee ofitti aareetan jira. Ammaaf ani dhalattuu Arsii Lixaa ganda Booruu Jaawii jedhamu keessattan dhaladhe. Maqaan koo ammaaf himachuu kanan hin barbaanne ani yeroo duraatiif akkuma nama tokkootitti barumsa sadarkaa tokkoffaa odoon barachaa jiru mana Booruu Jaawii keessatti akkuma nama tokkootitti warri koo na heerumsiisanii garuu mucaadhaanis waluma jaaladhee tanan jechuudha. Heerumee ilma tokko waliin godhannee yeroo san baay'ee jaalallooliitillee jaalalli kiyyas kan isaatis baay'ee waliin jirra tureeyyuu ammaaf akkuma nama tokko jiruun biyya keenya waan nutti cimteef anis biyya alaa deemee hojjetachuun barbaadeessu. Innis akkasuma bakka hin barbaade innis bakka deeminaan jedhee nan dhufee immoo garuu amala tokko qabaa ture. Namalli isaa maali? Qarshiin isaa harka hin taa'u yeroo san waruunani jiru jechuudha. Qarshiin isaa harka hin taa'u bakka hin balleessa nan beeka. Amma bakka itti dhiisee anis karaa siina dhufee wantan amala isaa beekuuf obboleessa kootirratti nan ergee bakki nan heerumu immoo warri isaa jechaadha baadiyyaa ture jechuudha. Biyyaa sanitti galuu hin barbaanne ani as taa'ee hojjedhee jechaadha. Waggaa 4 hojjedhee ammaaf obboleessa kootirratti ergadhee obboleessi kiyya akka nama tokko iddoo
mana boruu chaawii jedhamu cinaadha iddoon katamaa keessa doon ta'e daarirraa naa bitee jechaadha. Achitti ijaarramee baay'ee gammadee kara biyya kootiin hangala'u gaafa fixe. Garuu baay'ee gammadee jechaadha. Amma galee anis qarshii gizee sana harkatti nan qaba. Galee yommuu laalu hojiin biyya keenyaa namatti mijaa'u hojiin hin jiru. Amma bakka akka nama tokko hojjetee inni isaa jiraatu anis jiraachuudhaafin karoora qabne qotee bulaa akka ta'uuf warii qotiyyoo ittiin qotu bitee fi lafa qonnaa bitee fi anis immoo ofii kiyyaaf saalimaatii bitee akkasitti waliin jiraachuudhaaf karoora goone oduma waliin teenyu akkasumattis innis immoo anis walumaa isa hojjedhee garuu haa hojjetu malee yeruma sanuu qarshuma oduu balleessu anis oduma wal lollu bakka asii jechaadha biyya ormaatii deeminaan haga duraa sun jaalallee hin dhabame. Dhugaa edaa yeroo qabeenya hin qabne jaalalli keenya hin jira. Hamma qabeenya argannan jaalalli keenya illee wal ta'uu dide. Afaan keenya illee wal ta'uu dide. Haa ta'u malee qabeenya duraa dhabe sanatti ba'ee jira garuu. Ammaaf yaa'u akkasumatti odoo jirru ani hiriyyaan kiyya takka kan baay'ee na jaalattu Azirtii jiruun achi baay'ee namatti hin tolu. Gadi malee oli hin jiru. Kooti tokko lamatti akka hojjeta dhuman jette. Odoo sanumaanuu achumatti hafee sanumaanuu akka ta'etti jiraadhe. Kun immoo baay'ee balleessaa kiyya balleessaa koo ofirratti murteecha. Amma nan dhufe ani dhufee ji'a lamatti saadhaltii sanillee maatii sanne jalaa gurgure baay'ee tokko ofitti aare. Bakka wareen nagee maaliif gurgurte jennaani. Warees taasaanii immoo sitta sabaaqanii immoo itti bakka nama haalata nama walitti naqee itti amma hiriyyaan kiyya sun galuudhaaf warratti biyyatti galuudhaaf karoora qabdi isheetti bitee telefoona bitee moobaayilii tachii bitee itti kenne. Maaliif yeroo hunda itti waliin haasofnee isa waliin akka bakka waa'ee jiruu fi jireenya teenya waliin mijeeffan jedhee isattana. Ani haa bituuf malee immoo haa buufatu malee waa'ee nattaasa'u karoora hin qawwin. Karoora inni gizee rakkate gizee birrii rakkate bichaadha kan inni natti ergu. Gizee inni birrii gizee rakkate bichaadha bakka. Kana rakkate asiin garagale achiin garagale garuu asitti biyya ormaatitti biyya mana madaamii mana cinqii kana keessatti jechaadha. Akkam jirta maalirra jirta naan jedheen beeku. Abbaan warraa koo abbaan ilma waliin qabna ilma tokko waliin qabna. Inna ani hinna ilmootiyyaattis gaafachuu waa'ee jiruutiyyaa waa'ee bultitiyyaa gaafachuuf waggaan ani ilmoo minaamirra sagalee san hinuu hin laalu. Bakka yoo ofii haajame gaafa san ji'a lamatti ilaala. Amma bakka maal asaabe maal wal gochuunaa wayya maal godhaa bakka asaabni baay'ee tokko na seene wannan godhu nan dhabe. Amma ittuma dhiise kanumaan nan taa'e qarshii koo walumatti fumannachuun qabe bakka isarraa qarshii dhaabee jechaadha. Silaasaattis gurgureedhe. Gaafa kan akkana waggaa lama fixuudhaaf waggaan ta'u waggaa lama fixuuf waan ta'u dhugaadhaan jechaadha. Karaa biraatis isarraanis haasofni nama biraatirraanis iddoon ani bite mana ani bite san mana bootaa tirfiitu jiraayyuu masaggaa jenni sanarraa fudhachuu hidhaa dafee daftanii mana irratti hin ijaareen hannaan jedhan wareen nagee dhugaa garuu dhugaa irratti murtaa'eeti kun. Amma bakka wannan godhu waan hin dhabneef silaa waggaa lamaan kiyyeef ta'ee galuun asaabeyyuu irratti ijaaree waan naan jedhaniif nan ijaaree mana guddaa wannan ijaareef qarshii na fixadhe. Qarshii harkatti qabadhe. Dura haga ta'etti isatti sirgii jira balleessee jira innis. Amma qarshii san mana ijaaree akkas hin jedhe waggaa lamaan kiyyeef fixadhe. Amma mana san keessatti kana godhee deemuun erge godhe naan jedha garuu wanta san hin goone. Banni sun ammoo waggaadhaaf darbee jira haga ammaa ittiin xumure. Balbala 22,000 naan jedhu 22,000 naan erge. Isallee hin ijaara isallee balbala sanillee ittiin binne ittumaan dhiise bakka kana godhee qarshii hin erge hin galu gizee qarshii malee natti hin bilbilu. Amma bakka waan biraati muti warii qonnaaf kanan bite qotiyyoo sin gurgurate mecerreshaa bakka qotiileetis hin gurgure xilii lamaayyuu hin gurgure. Warii jabbiloonni sin jirti geesse sin gurgure. Telefoona nani bitee fi as ergelli hin gurgurate. Bakka mecerreshaa wanni nani dhagee dubbii qabatamaa mootii dubartii wayii teechisa kan naan jedhan bakka. Ani galeetillee hin agarres hin laallesi ammaaf biyyattillee yommuu galee tokkoffaa qarshii sin qabu lammata aararraan bu'a yommuu gale isa waliin jechaadha. Nama akkanatti idimeessaa guduufaaf
hin yaanne sammuun isaa guduffachuuf nuuroo badhifachuuf hin yaanne boru ani mana biyya alaa kanaa galee akkamitti jireenyi keenya addaan walitti nuu firoomee nuu bal'ata kan jedhu yaadduun na qabde. Dhugaa obboleeyyan rabbii hootaamne obboleeyyan tiyyamee kana meem alakan yeroo ammaaf addaan illee baanee higgiin illee addaan nu hiikee jechaadha. Taa'uun yaadduu qaba. Higgii yeroo ammaa dafee addaan seneeku. Linni lammataa immoo qabeenya dhufii kiyya biyya alaatitti carraaqee ifaajee irriiba dhabee madaamii wajjiniin waa'ee meeqa waliin cinqii keessa darbee guduffadhu qudhiisumaafuu qooduun baay'ee nama raree jira. Garuu mee kana keessaa mala naa laala ittumaa dhiisee immoo isuma waliin akkuma ta'ettuu isa wajjin carraaquu yommuu jedhe jiruun biyya ammaaf jiruun biyya teenyaa kanuma dadhabaatuma kanuma xiqqaachatuma deemtu kana waan bal'achaa deemtu jirtu jiruun biyya teenyaa jechaadha. Akkama kanaa wayyuu mala dhabe. Inna bakka ofii kiyyaaf as malee achi malee as malee achi malee malli na dhabe gooye. Ijoolleen biyya teenya biyya Arabaa waa'ee biyya alaa dhiira biyya keenya akkatti qarshii ni jalaa nyaati jaalalleen biyya kana na yaalaa ta'e garuu ana darsa koo han abbaa warraa koo han ilma waliin qabnutu qabeenya kootitti jiru ilmee koo biyya alaatitti fidadhe. Ana amma ergan biyya alaa kan hedduu dhangalee kanas deeme malee hoggaa torban kana haga humni namaa dhumu nama biyya Arabaa dhufetu beeka hundin beeku dhugaa. Innaa yaa obboleeyyantu isinifillee barumsa haa ta'u isaanifillee obboleeyyanti yooni kana ati sagaluma keetiin dabarsiif dhugaa. Innaa ani baay'ee bal'inaanillee sitti mudhaaf baay'ee naaree jira dhugaa. Boru barumsallee isin haa ta'u abbaan warraa koo yoon parsantii dhibba keessaa parsantii neenja parsantii nee maal akkan jedhamu digdami shan taate abbaan warraa nafaafilee dhiira bichaa miti jaalallee bichaa miti abbaan warraa illee baay'ee hoo akka kiyyaa hin jira jedhee na yaadaan. Amanuun hin muhaafu jecha namaallee hin dhaga'uun ture. Abbaa warraa kootitti amantii guddaan qabaan ture. Kan naan jedhan hin dhaga'u yookaan inni balleechuu na shaffanaaf hin ture na dhiisaaf hin ture amma garuu baay'een dadhabe. Dhugaa reeffa firaasa garagalcheen jedhan garagalchee dadhabe haguma biyya alaatitti humni na dhumu anillee bakka isa na jibbisiisee bakka maquma isaatillee kaasuun na jibbisiisee jira. Ammaa fi isa addaan baanee ji'a jechuun isattillee bilbilu ilmootatillee argeen beeku jirumti tiyyaayyuu boruu akkatti marumaan itti galuu iyyuu hin beeku dhugaa. Innaa kana ammaaf garuu karoora nan qaba garuu innaa kana sin jedha yoonii baay'eellee haasa'uuf garuu jechi baay'uma jira garuu na jalaa badee jira aararraa kan ka'e jechaadha. Dhugaa ani sagaleen kootillee ani garuu akkas gaarii godhee si taasaa hin jiru atitti gaarii godhiitoo obboleeyyan tuutitti sagalee qilleensarra naa olchi ofii keetiif haasa'itoo ittiin hiitu jechaadha dhugaa. Naa kanaafuu galatoomii ifa manaa godhi garuu sin jedha ishee. Egaa seenaan obboleettii keenyaa kana fakkaata jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoonni chaanaalii kanaa jechaadha hundi keessaniyyuu yaada isheedhaaf qoodu kan barbaadan hundi keessanuu koomentii jalatti gorsa qabdaniif kennuufi keessan hin dagatinaa jechuun barbaada. Kanaafuu karaa lamarra jirti isheenii isa dhiise tooyi jireenya haaraa eegalummoo isuma wajjin akkamitti wanta jettu kaasaa jirtu waan ta'eedhaafi maal akka gochuu qabdu gorsa keessan hundi keessaniyyuu kennuufi hin dagatinaa jechuun barbaada jechaadha. Egaa anis akka seenaa kana dhaggeetti jechaadha. Egaa jaalalli yeroo kana jechuudha baay'een isaa jechaadha kan nama nuffisiisu yookaan immoo jaalarratti namni akka abdii kutatu kan nama godhudha jechaadha. Kanaafuu kan qarshii irratti kan hundaa'e ta'eetoo hafee jira jechaadha. Kanaafiyyuu ani gorsa shamarran hundaafiyyuu kanan qabu achitti akkasitti rakkattanii warri shamarran biyya Arabaa jiran jechuudha. Akkasitti rakkatanii qarshiisan gara biyya keessatti erganis haala nama amanamaa ta'e biratti ergachuudha malee akkas jaalallee abbaa manaa maal jedhamee ergamee qarshii sun baduu hin qabu jedhee nama amanuudha jechaadha. Kanaafuu hanga galtuutti yookaan hanga achi deebitutti qarshiin kee nama amanamaa harka akkasii taa'u gochuu danda'u qabdanii jechaadha. Sana malee immoo jaalalleen amanamaan hin jira abbaan manaa amanamaan hin jira jechaadha. Warra saniif immoo wanta hojjechaa jiran qarshii sanii wanta hojjetamaa jiru yeroo yeroodhaan cheekii goosisaa ofii keessanii gochuu baattanis namaan goosisaa akkasitti jaalalli sun akka galma ga'u gochuu danda'u qabdan jechaadha.
erga qarshii keessan ergitanii xumurtanii qarshiin keessa sin jalaa dhume jechaadha. Warra dhiirati irratti abdii kutachuu, jaalala irratti abdii kutachuurra jalqabuma akkamitti maaneejii akka gochuu qabdan qarshii keessan nama amanamaan dhugumatti yoo kan jiraatu ta'e nama amanamaa kaatanii irra galtanii qarshiisanii wanta gochuu barbaaddan gochuu. Sanaan ala immoo dhugumatti nama jaalalee amanamaa yoo kan jaalala dhugaadhaan wajjin jirtan abbaa manaas haa ta'u jaalallee keessan haa ta'u irratti ergitanii wanta yeroo san gochaa ittiin raawwachaa jiru cheekii akka guutan asumaan gorsa kuu dabarfachuun barbaada. Buleetti keenyaaf immoo yaada garaagaraa warri qabdan hundi keessanii yaada keessan qooduu fi hin dagatinaa jechuun barbaada. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata jecha hordoftoota chaanaalii kooti. Hagam viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u jedha. Bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baay'ee baay'ee.